Rantana qaallichi gurri isaan dhagahu ayaama cinqiin dhalannee jetti dubbiini erga abiyyi kana dhageenye harma jidduu oomo balloo haasawa isaa cinqii haasawas takkaan dhageenye bal'inuma haasawa gutaka Ameerikaanii wal dhaqqabajaa gutaka Dubaayiniin wal dhaqqabajaa gutaka saniin godhajaa beeytanii wanni akkanaa kun yaada bareedaadha yaada gaariidha. Maalif jennaan namni kun ayaama adda addaa dhalata tokko tokko ayaama cinqii keessa dhalata tokko tokko ayaama bal'aa keessa dhalateeti wanni inni arguus wanni inni dhagahus wama bal'inaa jechu wanni inni odeessus wama bal'inaa jechu so waa'ee isarraa booda ni haasoyna lola jira ammaan tana lola amma Iraanii fi Israa'el jidduu deemurraa illee xiqqoo waaja'uun barbaada maalif jennaani Iraniin ammallee erga Trumpiin booda uno arraan tana beezii Kataarii fi beezii Iraaq jiru dhagaa jirti jechuudha. Mee takka barreessaa ni jira sagaleen? Takka barreessaa mee takka. Let me see, let me unplug this one. Okay. Yeah. So kanafu takka sagaleen ni jira mi okay sagaleen ti ni jirti takka barreessa me just put 1 arra xiqqoo waa shafshaf godhuu qabna shafshaf gochuun barbaachisaadha maalif jennaan dheengaddallee gaa akkanatti waccisiifnee jettaniiti iyyitanii qabsoon well okay ni jira jechu sagalenti aya bakka thank you so maalin jechu barbaade amma lolli Israa'el fi Iran deemaa jiru kana fakkeenyaaf gaafa ummanni Israa'el akkasitti Gaazaa tumansan addunyaan guutuu United Nationiin wali qabamtee please ceasefire godha nagaya buusaa jedhanii kadhatanii didan tadidde Ameerikaa qofa jechu addunyaan guutuun dura dhaabatte haa dhaabbatu jedhanii didan jechu namni dura dhaabbataa ture Ameerika arrammoo yeroo ati nama akka keetitti humna qabu argatte yaa ogaa ati boksii takka itti gadhiiste Iraan lama gootee deebisti amma ifiifuu kadhachaa jiru Ameerikaadha haa nageenyi bu'a jedhanii maaliif gaafa Gaazaa sana akkasitti kadhatin gaafa Baayiden jiru san maaliif hin kadhatin nurraa dhaaba lola kana dhaaba jettee addunyaan jettee namni hiriira bahee waa meeqa godhee United Nations keessatti jara kana lolli irraa dhaaba jedhanii kadhachaa turan nididan warri koffaa dide addunyaan guutuu walii galtee khadide Ameerikaa qofa jechu arraan tanaga namichi gizee isaan takka itti gadhiisan lamatti gadhiisa amma kadhachaa jiru isaanii jechu nurraa dhaaban jedhanii maaliif akkanan seene tabatti fakkaate so kanaafu namni humna qabu akkana humna qabaachuu waan gaariidha tabira maalin jechuu barbaade lola mohanne lola injifanne in jalqabinii sinjaan maal jechuu barbaadeeti ammaan tana yeroo amma haalli amma biyyi teenya keessa jirtu kana even yoo lolli kun itti fufu taate rakkoon Gaazaa dhufuu danda'a rakkoon ikonomii dhufuu danda'a namni obsuu qaba jechuudha namoonni siyaasaadhaaf waa'ee Gaazaa kanallee itti fayyadamuu ni mala isinii galee maal jechuudha gaazni nu bira amma biyya nuti jirru kana nu qaala'uu danda'a gaazni bakkaan amma jiru kanatti gatiin nutti ol ka'a maaliif jennaan sababa waraanni gaggeeffamaa jiru kanaaf gaafa lolli Ukraine fi Raashiyaa ture san sababa xaa'ootiif sababa qamadii harka 23 ikonomiin addunyaa daawun ta'e jechuudha amma antanas wanni amma deemaa jiru kun rakkoo hamaa nurra fiduu danda'a kana keessaa immoo biitii daftee rakkoon isii hubachuu danda'u biyyoota miskiinaati biyyoota akka biyya teenyaati jechuudha isinii galee so maal jechuudha even amma nutti dhagahamu baatus torbaan 2 3 4 booda yoo dafanii wanni kun karaa tokkotti dhaabbachuu yoon dhaabbanne rakkoon Gaazaa addunyaa guutuu argachuuf danda'a ikonomii waa hundi geejjiba Gaazaanii dalaga jechuudha wanni hundi ilmi namaa jireenya ilma namaa kasocho'u Gaazaani kanaaf rakkoon nurra dhufuu danda'a kanammoo siyaasaadhaaf warri itti fayyadamnus ni jira warri waa'ee rakkoo Gaazaa siyaasaa itti fayyadamuu feenus ni jira karaa adda addaa itti fayyadamuu feenu jira jara keenya firra haadhiifnu waan akkana we need to be grow kanarra guddachuu qabna maaliif namni gizee rakkoon takka dhufte harka wal qabatee rakkoo keessa baha malee rakkoo siyaasaaf itti fayyadamu immoo
wanni nama tolu maali Itoophiyaan iccitiidha waggaa shanan kana dhoositee yoo rabbi jee maskara as deemu kana gaaza dhaleessuuf deemti. Gaaza addunyaa fu dhaleessuuf deemaa jirti iccitii jettuu jira. Yoo dhugaa ta'ee gammachuu qabna. Nuti biitii teenya yoo nu guddatte ni feena. Nuti yoo biyya san hin jiraatin dirqama akka harreen yoon ani hin jiraanne sarduun hin biqilinii akka jettu san ta'uu hin qabnu jechuu jira keenya. Nama keenya kana waan gaarii quudhuufi qabna. Nama waa dalagu jabeessuu qabna. Nama wanni jiru jirana. Namichi Abiy Ahmed Ali ayama ballo keessa waan dhalateef cinqiin argu namichi wanni inni argu ballo qofa. Wanni inni argu Beijing arga, Tokyo arga, Dubai arga. Isaaniin wal qixxaadhaa jee galgala ganama deemaa jira namichi. Nuti immoo wanni agarru cinqii qofa. Rakkoo namni ayama rakkoo dhalate rakkuma haasa'u umrii isaa guutuu rakkuma haasa'u. Rakkoo cinqii addunyaa tana Ameerikaa keessa rakkoon bakka hin jiru jira keenya. Asuma keessa wal dhaba as kiiloomeetira 5 irra yoo deemte ganda miliyoonaraa jira ganda taajira. As kiiloomeetira 5 yoo deemte warra ifaan qabne jira Ameerikaa kana keessa miskiinni rakkataa meeqa jira. Warra karra wal ajjeesuu jira. Warra Walmaartii seenee nama ajjeesuu jira. Rakkoon addunyaa guutuu jirti. Rakkoon as qofa hin jirtu. Rakkoon Itoophiyaa qofa keessa hin jirtu jira keenya. Itoophiyaan viivuu rakkoo takka keessaan baane keessa waan seentee jirtuuf akka mootitti dhugaadha. Amman tana keessattuu hayyoonni warri hayyoota fiinjoo warri maqaa Oromoo dhaatanii deeman. Akkana nuun jee ture, akkanan si godhanaan jee ture, akkanan si godhanuun jee ture jaaniiti miidiyaa alagarra deemanii haasawan. Shem hingoo nuti jarri xixiqqaan warri siyaasaa godhaan jirree waan akkanaan dubbannu afaan alagarra deemnee akkanaan siin jee naan jee ture Amaaraan ballees an khaja'u. Taayyeen kuni qoy. Wanni na dhibde. Taayyeen Amaaraan balleessuu deema jee achiinis Oromoo maarree godha jee gaafa joo kana maa guyyaa angoo ministeera nageenyaa isan godhin dura gaafa aksasa maallaqaa qabu san gaafa inni makiinaa keessa miliyoona 3-4-5 deemu san maaliif qarshii miliyoonni 3 gaafa inni shaayii dhuguuf gabbuu jalaa badde san maa waan akkanaan dubbatin maa arra dubbata sini galee so maal jechuudha namoonni faayidaadhaaf deeman yeroo hunda faayidaan isaanii gisee tuqame dubbatan daasee nama afaanii baafatee naan jee jira ati isin beeyna faayidaan argattanii maal gochuuf waa'ee biyyaa dubbatanii nama naan jee jira hay waa'ee biyyaa dubbachuudhaaf dirqama faayidaa argachuun qaba so kanaaf Abiyyi sirrii jira jechuudha bar Abiyyi kitaaba gurguree mana barnootaa 14 itti jaare high school chigginyi itti dhaabe san jechuun Abiyyi faayidaaf deeman jiru jechuudha waan inni godhu galgalaa ganama riizoortii hajaaru beeta mangistii hajaaru karaa hajaaru iskuula hajaaru namichi kun gaafa du'e qabrii gisee seenaaf qullaa biraa deema garuu ummatuma keenyaatti hafa waan gaggaarii yoo biyyaaf oolche nama keenyaatti hafa nuti immoo walitti hinaafne hirriba walit dhabne miila wal sakaaluudhaaf wal qabuudhaaf maaliifin anarraan hin taane takka ego takka xiiqii maaliif ana qofarraan hin taanedha malee amma wanni Oromoo irraa argaa jiru warri maqaa hayyootaa himatee gamaa gamana akkana abalu akkas Abiyyi akkas irraanfatanii waa'ee biyyummaa maali cinqiin nutti buute jedhana hay bar dirqama nutiin kuni hay an dubbachuudhaaf aangoo qabachuun qaba no aangoo qabachuun qabu an dubbachuudhaaf dirqama argachuun qaba no argachuun qabu dirqama miti alhamdulillah maal naa godhani hay so kanaafu wanni takka gisee namni as bahee yoo dubbatu maaliif waan kana ja'a namni kun ja'a adda baafadha sirritti maaliif jennaan yeroo tanatti namni biyya saniif wooma fedhellee yoo taate haala addunyaan amma girgiraawaa jirtu haala humna qabu humna hin qabne balleessaa jiru kana keessatti abbaa humna goradhu argaa jira waan deemaa jiru hunda argaa jira garuu tokko fonqolchuudhaaf tokko wal darbuudhaaf deemuun maali hiikaan isin nun galle nuti waliin dalaguun hin danda'amu sirri danda'ama maaliif hin danda'amne amma wanni nama tolu maali biitii teenya akka nuti yaadaa turresanii fi akka nuti tuffachaa turresanii miti haa xiqqaattu haa guddattu arraan tana ilmi Oromoo tokko maa qabeenya horattaa akkamitti qabeenya horattee jaanii maqaa abaa'ooti jaanii namni biyyaa isaa ari'uun jiru horachaa jira namni qabeenya ka qabu
addunyaan tun ta abbaa humna qabuuti humna gizee ja'an qabeenya dhufu hara qabeenya dhufu arra yahudaan akkanatti addunyaa tana girgireessaa jirtu ameerikaa tana funyaan qabdee waan ifiin feetu goosaa jirtu maali waan qabeenya qabduuf warra aangoo qabu waan qabeenyaan bitaa jirtuuf as keessatti akka ifiin feete waan feete godhaa jirtu sinigala soo kanaaf nama guddina fedhu waliin guddachuu that's it done nama abjuu waa guddisuu fedhu waliin guddisuu biyya guddisuu fedha that's it waliin guddisuu biyya yoo rakkoon jiraate harka wal qabatanii nama karaa misooma ofu nama siyaasaa sammuu keessaa dhiqu siyaasaan daabboo siin taatu abbaa kiyya namni hacarraaqateetu nama dalagateetu nama ta'a diaspora ala kana keessa nama dalagateetu meelaala amma arraantana meerii tokkootu New Yorkitti umriin isaa amma 33 muslima yeroo duraatiif nama biliyeenara injifatee meerii ta'e kantiibaa magaalaa New York ta'e New York magaalaa gudditti Ameerikaa ta'e koffarra jirtu umrii isaa 33 1991 dhalate gurbaan kun maatiin isaa muslima hindiidha arra meerii ta'e jira umrii amma 33 tti addunyaan tuni namni lakkuma wal booda dhufuun namni akkuma walirra smart ta'uun akkuma walirra dandeettii qabuun wanni godhachaa deemu amma moo biitii teenya osoo namatti kanninuu hin beekne nama fudhatu osoo hin beekne usneetuma hootaa hafon qolchinu haa jiisinu no hin dalagu wanni akkasii hin dalagu abba taqabnu laal bobaa jala kaayyanneeti ta biraa itti barbaaddanna malee akkanuma barabaraan jiisu hin dalagu abba arraan tana diroonii qabda inumaa lootoriin baatee jirtiif abiyyiif amma yeroo tanatti yeroon inni asab fudhatu amma maalif busy namu busy da waraanaan busy da namu sinigale soo kanaafu maalin jechuu barbaade lolan injifanne hin jalqabina waan injifachuu dandeessan qofa jalqabaadha maal jechuudha arraan tana eenyuutu eenyurraa eenyu bilisoomsuuf deemaa jira nu galaan jiru eenyuutu dirree xayyaaraa bulchoo jette atummaan deebisi eenyu gumruka bulcha atummaan deebisi eenyu finfinnee bulcha eenyu Itoophiyaa bulcha eenyu Oromiyaa bulcha maaltu dalagamaa jira bakkuma feete seektara feete keesseen qabeenya dhufu waan fedhe haa ta'u dhugaa rakkataan ni jira rakkataan ka'ee dalagachuu qaba ka'ee dalagatee keessaa bahuu qaba listiroo xaragee loojii gurguree maal je'ee suuq badaratee too haa dalagu waan fedhe ka'ee dalagatee ilmi namaaf jijjiiruu danda'uu qaba mootummaan dhufee jiruu namarraa jijjiiruu danda'u hin jiru addunyaa tana dhageenye hin beeknu mootummaa jiruu namarraa jijjiira namni ifiif jijjiirata jiruu isaa Somaali wanni irra dalagamu qabu nageenya yoo dhufe nageenya irra dalagu nagaya booreysaa nagaya feenaan isin daleetu sinigala nagaya booreysaa nagaya feenaan hin daleetu mootummaa kana hojii tokko haatanii yoo wajji dhaabbattanii yoo nagee eeggatanii karaa misoomaa deemtan malee rakkoon hin dhumtu isaa forqii biyya isaa bilisoomsi haa nagee ni bu'ee xiyyitiin takka dhawaman jirtu biyya isaa keessa maaliif rakkoo himata maaliif ummanni isaa rakkoo himatee ka'ee baharatti dhumu because abjuun qabu dreamiin qabu waan godhuun beeku waan godhuu fedhuus hin beeku jaanjaweetuma amma 35 soofaa beeta mangistii isaa osoo jijjiiratiin bira taa'u jira dhiira akkanatti abjuu qabdu dreamii qabdu isinii dalee dugjaa agartan booda isheenawina yaa nama abjuu qabu nama isin guddisuu fedhu nama karaa hundaan guddachuu fedhu beeytanii namni kun waa meeqa beeyta waa hedduu garatti qabannee taa'u jira bar usne agarree bar jechuun yeroo gari yoo takka laaltu maalifi waan kana dubbadha maalifi waan kana jaallees jechise jechuudha haalli amma nuti irra deemaa jiru abaluurraa maarree lukkuu taate maarreetu qarshii takka dhabe abaluun akkana ta'e cinqii bara cinquma haasawaa oolu what for what ammas bilisummaan isin fiddan hin jirtu adabadha bilisummaa finna jettanii hin laffayna bilisummaan isin fiddan hin jirtu akka dursanitti intaatu dubbin khagaafa wayyaane waggaa afur nu fudhate hafuura takkaan hafuura baafachaa harka takkoon ija takkaan waa hunda godha ala keessaan tokko godha sagaleen teenyaa takka turte arra kana foffacaa kaan miidiyaa lagarra deemee haasa'u kaan maariyyoo xiqqishoo jecha eessa dhaquu deemta nothing
واتك ونيتك تبقوا تنجر because أمني جالنس جبنس بو حاجة في اللي تو نمني موتو ما هون نما إيش ديجرو كبو أورمو خيسا ولا كان أورموني ديجرتين رجودان إسا ما أعرف وجدت مناجر نمني بقى دتبه نمني سياسة هيفته نمني سياسة دتبه نمني جريني إسا أو فتشوفه سيجلا نما خنا يو أتيجي هون دوم سيته سمو ساجي هون هيرارو ما تشينكي تاسا أولد سموني ساقل كلا كنا ما خاول ليشين كوما هسوا شوان برام بيخ سنيجلا سو خنافو جرهينيا جالنس جبينس بيس خارك أك بولينش ولا تاجي أمودرة ألغان أكنو تي أورومون بولشاجر تو نوغرتي الدنيا نو أرجاجرتي أورومو كوف أرجو دبيجي أورومون أغرتي جرت سرت أورومون بلون أغرتي هونو نتو هونو ربي نتو غيريسا جل ربي نبلسوم الحمد لله رب العالمين غلسوم نجر نتو سمون فيان ورغت أما أكدوري ميتي هاي نتو اللي لكم خيسا خانة چينكم أرجو تو ربر دور چينكم كوف أغر ربر إيجا سمون أكم أباني سقولي أتيو چينكم التيما ولت چينكم أغرت يو بلو أغرت بلو سنين نديمت أبجو لا نمني خينيا موبلايز ولينغور بكني نمني خينيا ولي كبامو بكا چينكي هاسون بكا عرب نجر والججبيسو نجر والخاسو نجر والقدسو نجر برافو والإنجو نجر خيلا بدو والإنجو هنجرتو هنجر مال قد شقف يو بكا عربات هاتي أكتي تسقوقت هنمو عربر ميلا لا مينا ما ميقاتو يوتيوب بنتي وان برنوتك أبالا لا مينا هما هنجر مي أكاتا اتمال لك مي قولا نو ميقاتو لا رجر أكاتا اتواقود ديسا نو ميقاتو لا مي هنجر مي تيك توك مخانا بنا تيك توك خونا مانتنا ما is growing market Facebook is growing marketplace نما أورومو خمتوتو مي شاتنا نرابط هاجي أكنا والقابي مي شانا مغرسة هنجرتو نغرتو أورومو أولي قرقلتو نغرتو والأربسو بكاربا نمبر 1 بكونا غوغتو نمبر 1 that's it والخاسو والقديسو موبلايز والقدو يادا ولي خنو والججبيسو ننجر والدومسو بكا والمجل والمدومسو هاي هاكي يومي إنما خانا سياسا قفان دومسا قلت إيجا هاكي يومي I don't understand أنا قلا جير والله هاكي يوم المنما والشودي جراتا هاي ميلا لا سبب را سبني برا أمريكا رفيتي خان جيرين ساجي جيرته خان إنفسترته خان قبين ينخوته خان سياسة سيني يوم أمانتنا بك قبل يو خان ميري تكوسنتن باكستاني نبدن إيجيا نبدن هند نبدن جولي ساني سياسة دا وني سنت بك ونا فياوري تنيس أكجرين دكتوروت أسدي بيت أماس أما خيسا خداني نيويورك ميري تاني جيران أرانتن كوني مال سيجرسيس أمني أوغاس دوفي كارومي وان قدنا أكاتات قدتو دينا جيران بيسا أكتجي جرو خانا وني نياتو خينيا تاتي سياسة بربران أما صدوما چفقامي سياسة that's it سياسة انتادو عمري سيقباب سيتي سياسة انتادو أكاد سمون توان برايان نسيقوتي هدون نما هاگه tokko warra sagalee dhaamsatee xiqqoo achi bubbutatee jiraatu yoo taate malee hedduun siyaasuma jala ca'a. Taa'imni energy siyaasarra gubu kana akkamitti waa invest godha yeroo tiyya maarratti invest godha yooni maal godhen jiruuti jijjiiruu danda'an jiru kan akka atiin goone warri si xaxee si hidhee si deemaa jiru ni jira jechuudha. Akka gaarii faras. So kanaaf asis jiraatte diasporas jiraatte feetu biyya baqaa jidduu jiraadhu yeroo teessan itti fayyadama jara keenya antanii isinidhaamu yeroo teessan sirriitti itti fayyadama. Kaayiroo jirta Naayiroobii jirta biyya feete jiraadhu abba gabbahiiti yoo biyya alaallee dhufu fedhii qabatte dalagadhu. Gabbahi qarshii takka kudhan akkaataatti godhan baradhu siyaasuma qofa cafaqachaan olii siyaasaan wanni isiin taatu. Biyya keessa jirta moobaayilaa waan bitattu hin dhabne moobaayila chaayinaa sanuu ni qabda. Aboo maaliitu rakkoon jira meeme naannoo kee rakkoo laali. Dirqama haatee Ayisuuzii naa bitaa baajaaj naa bitaa maarriyyoo naa bitaa ka'eetiin dalagadhaa hin je'in.
dhiira meeqa agarree lukkuudhaan eegaltee killee eegaltee tujaara taatu meeqa jira laal warri amma sababa bira maqaalee dhoo nambar baasuu gizee gaafa ijoollummaa gizee dhufan listiro jalqabeeti guyyaa kaan uno hoteela shan qaba guyyaa kaan iskaaniyaa qaba guyyaa kaan tasaabii qaba jinni shan qaba khute maaliif diriimi qaba abjuu qaba nuti abjuun nuti qabnu bilisoomu bilisummaa qofa bilisummaa jenna gizee hundi abba bilisummaa mataa keetii irraa jalqabdi dura sammuu tee bilisoomsi gaafa sammuun tee bilisoomte maaliin dhabee maaltu narraa irrate maal na barbaachisaa je kha'iiti bakka feete jiraadhu feetu Ameerikaa jiraadhu sammuu tee tana eega bilisoomsite akkamittiin if jijjiiruu danda'a nama if jijjiireetu biyya jijjiira obboleessoo hedduun nama abiyyi dhugaa baanaa barri hedduun nama cheekaa ofarrameen beekuu jaa barri dhugaa baana mee ati kaampaanuma tokko uumiti cheeka 10 farramme mee hojjechiisi nama kaampaanii bulcheetu magaalaa takka bulche nama magaalaa takka bulcheetu president nama president prime minister ta'e jechuudha angoon akkasi nama kan namta deeroo kiyya akkanumatti usteetuma harkuma qullaa osoo waan takka waliin akkama waliin haloo jetteetuma angoon akannaan hin taatu sigala Trump akkamitti mo'ateerra waan abbaa qabeenyaa ta'eef real estate qaba taajira amata dheeraadhaaf waan dalagu beekuufi aboo jaran jiruu teessanii jiran na filadhaa jee Ameerikaan filatti jaalattee filatte soo akka reedu jaalatanii filatanii balleessullee tolchullee ummataa jaalatee filate nutis maal gochuu qabna akka sabattis akka biyyattis sinigala hay demokrasi jennee caceenee akkuma dhufne sila demokrasi jennee seenne nuti qabeenya harkaan qabne nuti takkaa gama angoo dhufeen beene ha qabeenyi harka ummata biraa jiru akkanuma kaanii demokrasi jennee ceenee sila amman tan wal dorgomne akka South Africa nu godhu deemtani angoo fuutanii nama agartan harka keessanii akkam ta'u deemtan no Oromoon hidda lafa gaydachuu qabdi adeeroo kiyya hidda lafa gaydachuu qabdi qabeenyaan hidda lafa gaydachuu qabdi bakka barbaachisu hunda argachuu qabdi arra wanni Yahudaan addunyaa shishuu jettuuf laal koongresii qulfii isaantu harkaa qaba seenaatara qulfii isaantu harkaa qaba bakka tireesharii qulfii isaantu harkaa qaba waan kana hunda qabaniif waan qabeenya abbootii qabeenyaa ta'aniif ha Ameerikaa dhiise addunyaa tana shir godhu jiru namni miiliyoona 14 kun torba biyya jiranii torbaas jiran addunyaa rafacaanii jiran ya khanaafu maaliin isin jechuu barbaada siyaasa waanyoo tana firraa dhiisaa keessa deema siyaasa waanyoo siyaasa miqqanyummaa siyaasa histi maaliif ana malee irraan taane dhiisa of tuulummaas dhiisa siyaasa of tuulummaa tanas keessa ya taayyeerra ati beeyta taayyeen goota taayyeen maal goota taayyen gaafa inni nuti hayyoonni hidhaman gizee nuti sagalee taanu kanuma arrabsaa nuti qoosaa beesanii mi gaafa sa wanni nu arrabsuuf aksasa diinagdee waan qabaachaa tureef that's it period fatara nyaachuuf miliyoona 3-4 makiinaa keessa kaatee nyaachaa ture akkanatti funyaaniin haasawaa ture gaafa bakka maallaqa aksasa irraa ka'ee ministeera nageenyaa godha ministeerri nageenyaa maal godha tiitichuma urgufata ministeerri nageenyaa wanni inni haasawu maal taayya waggaa meeqa ministeera teenyaan as bee ammaan tana amaaraan mana aragaallo jee akkanaan godhe jee naan jettan duuboo maan jeen gaafa san gaafa nuti akkasi qabsoo finiinsinu san maa dhugaa as been dubbatiin maa arra dubbachuun isa barbaachisa no